Ashama harka fuunii hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kudha galanna waaqayyoo dhafaa ta'u sinillee kan gaatatan abdiin qaba. Egaatii haarallee viidiyoo tokko badhee dhufeetiin jira. Anis maayinni ijoollee hedduun kan keessaa fuulli keenya nama gurraacha iddoo finsin nurraa deeme akkasuma immoo mada'atii fuularraa qabnu maaliin balleessina jettanii hedduun keessa nagaafattanii jirtu jechuudha. Haara isaaf deebii qabadhee dhufeetiin jira. Egaatii sana dura waroni YouTube channel kiyyaa faara wataatan subscribe gochuudhaan maatii koo kataatan kabajaadhaan sin gaafadha. Waroni dura turtanis immoo viidiyoo hanga xumuraatti ilaaluudhaan akka fayyadamtan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Egaatii har'a maal fayyadamneetii fuula keenya mada'atii yookiin immoo finnisni kan nurratti hafe iddoo gurraacha'e akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Egaatii isallee wantoota mana keenya keessatti fayyadam argannurraa kan fayyadamnudha jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota mana keessatti argannurraa kanaan viidiyoo hojjechaa ture kan hojjechaa jirus jechuudha. Egaatii har'a immoo maal fayyadamneetii kan jedhuuf kiyaaraa fi akkasuma saamunaa iddoo fi yeroo hedduu yeroo maksii fuula hojjennu yeroo hedduu kan itti fayyadamnudha jechuudha. Saamunaa iddoo fi fuula keenyaaf baay'ee gaariidha, akkasuma immoo qaama keenyaaf baay'ee gaariidha. Egaatii haala kanaan akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu wajjumaan kan ilaallutaa gara viidiyootti sin dabarsa turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Egaatii kiyaaraa tokko kanatti inni qopheeffanna jechuudha. Erga kiyyaara qopheeffannee booda immoo qola isaa gubbaa irraa faaqna jechuudha. Egaatii qola isaa gubbaa erga irraa faaqneetii booda qola isaa gubbaa erga irraa faaqneetii haala kanaan xumurree booda ni amma deebisneet immoo ni basharra jechuudha. Ni basharra sanaan booda kan itti fayyadamnu bishaan isaati waan ta'eef akkuma beektan kiyyaarri bishaan baay'ee qaba keessa isaati. Yeroo salaaxaa hojjettan illee ni argatu jedhan yaada. Bishaan sun akka keessaa nuuf bahuuf haala kanaan ni faaqna jechuudha. Qaawwa xixiqqoo irratti ni faaqna. Erga faaqneetii booda bishaan isaa akkuma argitan kana nu baazara jechuudha. Egaatii bishaan kana keessaa dhimbibuudhaan haala kamiin akka hojjennu immoo viidiyoo haga xumuraatti akka ilaaltan abdiin isinirraa qaba. Egaatii haga xumuraatti yoo ilaaltan wanti hundumtuu ifa isiniif ta'a jedhanii yaada. Saayinaa gurguddaa tokko haala kanaan ni qopheeffanna. Sana booda keessaa ni dhimbifna jechuudha. Bishaan kiyaaraa bishaan qofa fayyadamna waan ta'eedhaaf. Egaatii bishaan isaa haala kana fakkaataadha. Isa nutti saamunaa iddoo fi akkuma yeroo jalqabarraa beektan jechuudha. Yeroo hedduutti fayyadamna yeroo maksii fuulaa hojjennu saamunaa iddoo fi fuula keenyaaf baay'ee bareedaadha. Akkasuma fuula keenya kan nu gurraacha'uuf yeroo makaan illee yoo itti dhiqattan bareedaadha jechuudha. Saamunaa iddoo fi fuula keenyaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaatii saamunaa illee ni faaqna jechuudha. Akka inni xixiqqaatee dafnee waggaa waliin maknu akka dafee nuuf bulbulamu jechuudha. Haala kanaan ni faaqna. Saamunaa keenya faaqnee xumurreetiin jira akkuma argitanii. Sana booda biradistii ni qopheeffanna. Biradistiin ni qopheeffannu garuu qulqulluu ta'uudha qabaata. Nyaata mana kan qabu akka hin taane jechuudha. Maaliif foolii adda addaa yoo seene fuula keenya irratti shabnu jechuu danda'a waan ta'eef booda deebisa kana booda sana booda aannan boodara jechuudha yookiin aannan niidoo jedhama afaan arabaatiin ni beektan hundi keessanuu jedhee yaada. Sana manga ta'u argatanii booda haala kanaan waliin dhoofna jechuudha. Inni kun immoo daakuu boqqollooti jechuudha. Daakuu boqqolloo yookiin immoo nishaa jedhama afaan arabaatiin. Egaatii nishaa namni hin beekne ni jira jedhee yaadu. Boqqolloo yookiin daakuu nishaa manka tokkotti daballee akkuma yeroo aannan sanatti waliin dhoofne jechuudha. Inni kun immoo isbaadii yookiin immoo urgoo jedhama afaan keenyaan afaan arabaatiin isbaadii jedhama. Isa manka tokkotti ni goona jechuudha. Yoo qabaachuu baattan illee garuu dirqama miti. Wanti tokko qabaattanii wanti tokko yoo dhabdanii dirqama hundi gochuun qabdan jechuudha. Egaatii kun akkuma argitan loomii tokkodha. Loomiin garuu guddaa miti jechuudha. Loomii xiqqaa ta'uu qabaata. Guddaa yoo ta'e immoo yoo raambisa. Sanaan booda bishaan isaa keessaa dhimbifna. Loomiin firee waan qabuuf haala kanaan keessaa dhimbifna. Sana booda manka tokkotti godhanna jechuudha.
Egaati sana booda akkanatti abiddarra keenyee waliin dhoofna garuu abiddarra yeroo keessan baay'ee abiddarra xiqqeessuu qabdan akka dafeetu gubanne jechuudha akka nu furdatu wanta barbaannuuf malee wanta biraatiif miti wanta nu abiddarra keenyuuf kanaaf immoo yoo abiddiitti baay'ate nu jala gubata waan ta'eedhaaf abidda sanatti jala qannasuu qabdu isa lammataa immoo waliin daqiiqaa tokkoof addaan hin kutana haala kanaan walii warraasaa jechuudha yoo dhiisne daqiiqaa tokko ture boqqoolloon ni ititaa waan ta'eef nu jala gaaggola waan ta'eef kireemii barbaannu sana nu dhufuu hin danda'u. Egaati ergaa abiddarraa baasnee booda saamunaa dura faaqanne lafaa qabnu sana haala kanaan maankaa sadiitti daballa. Maankaan nuti ittiin goonu garuu maankaa tokko ta'uudha qabaata maaliif hundumtuyyuu walqixa kan of ta'uudhaaf maankaa tokko xiqqaa yookiin tokko guddaa fayyadamuu hin qabaatani waan ta'eef. Egaati haala kanaan erga waliin dhoofne booda akkuma argitan kireemii baay'ee bareedu baay'ee kan nama jedhu ta'eetii jira. Egaati dhugaa mana keenya keessatti homaa wanti nu gochuu hin dadhabne hin jiru jechuudha yoo wanta hundumayyuu yoo barre jechuudha baay'ee salphaadha yeroo hedduu faarmaasitti birrii keenya fixuu akkasuma immoo kireemii adda addaa bituu tanga birrii keenya fixuu mana keessatti wantoota akkasii hojjennee osoo fayyadamne baay'ee bareedaadha jechuudha. Egaati bilqaaxii haala kanaan bilqaaxii qulqulluu yoo qabaatan akkasuma kan kireemiin keessaa dhume akkasuma immoo wantoota akkanatti illee kan bitamu ni jira paawwannoodha jechuudha. Supermarketii akkanatti illee bitamu ni jira yookiin immoo kan kireemiin keessaa dhume yoo qabaatan dhiqxanii haala kanaan itti naqattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Gatii akkuma argitan kireemiidhuma gabaadhaa bitamu fakkaata isinitti mul'ata jedhee yaada. Isin akka fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaati akkasuma harka keenya kan nu guracha'e miila keenya kan nu guracha'e harka jilba keenya irratti kan nu guracha'u ni jira waan ta'eef akkasuma iddoo harka keenya kan iddoo dacha'utti fa'aa iddoo nutti nu guracha'u jira ija jala iddoo nu guracha'u jira. Egaati bakka isin guracha'u hundumaayyuu dibadhaan isin jedha baay'ee tokkotti fayyadamtanii yoo laaltan baay'ee tokkoon isin fayyada. Kanaafiyyuu yaala isin jedha wanta mana keessanitti hojjettanidha. Egaa akkatti dibattanii booda daqiiqaa 15 ofirraa tursiiftanii haala kanaan ofirraa xaraddanii yookiin immoo yoo dhiqattan jechuudha. Erga ofirraa xaraddanii booda osoo dhiqattanii garuu bareedaadha. Yeroo dhiqattan bishaan ho'aa yookiin qorraas osoo hin taane bishaan ho'aas osoo hin taane qorraas osoo hin taane bishaan makaakkalañaa daafii jechuudha haala sanaan osoo isaan dhiqattanii bareedaadha. Akkuma argitan harka irratti akkam diyyuunnati qabu ni argitan jechuudha hundi keenya. Egaati mana keessatti haala kanaan qopheeffatanii fayyadamuu hin dandeessanii waroni YouTube kiyyaaf haarawaa taatan subscribe godhaa akkasuma viidiyoo kiyya like gochuudhaan akka ijjeetan isinirraa qaban xumuraatti waan hordoftanii guddaa galatoomaa isinin jedha. Egaati subscribe gochuun